Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi waan akkaan nama gammachiisudha. Gocha kun kan raawwate wallahi magaalaa Funyaan Biiraa keessatti nama kana arkutti nama kana qabaachuutti hedduu takkatti gammanna. Dhugaa Rabbii gocha garaa nama nyaatu mee ilaala. Akkaataa inni itti nyaachisu tiraafika jechuun kan konkolaachisaa kan nama dararu qofa osoo hin taane kunuulan isa kanarraa fakkeenya fudhachuudha qabdanii hedduu takka galatoomi siin jenna fiqee keenya jabaadhu fuula duratti mallee siin jenna waaw maasha Allah tarkaanfiin kee fuula duratti itti cimee akka itti fufuu abdii sirraa qabna dhugaa Rabbi hedduu takka si dinqisiifadhe mee ilaala maaltu sitti dhagahame yoo sitti heewoome mee maaltu sitti dhagahame waan sitti dhagahame koomantii jala godhi akkasumatti immoo kunimma paartii waanidha paartii tuullee ni jira waan ajaa'ibaa gama boodaa kanatti godhee jira akka kana ofatti galaa hin dhaabbanne akkaawuntii kana fooloo godhi kooppi liinki sheer godhi riipoosti godhi laayik godhi siin jira paartiin tu argachuudhaaf siin jira paartii tu hanga qabannee dhufnu kanumaan nu tura siin jenna galatooma.